دفع ويه بريدو ويه ماري يرو تكا سنغالي يونا فجيسني جزي يانو وان بربان براليني جينيا سنغالي يو فجيسني يعني بكا يعني نجين يو فجيسني يعني مو بكا يعني نجين ينوتي سنغالي أكستيادو سمون كيسن of تintala ni betamti وين كوديكو نما اوف تنتلو نما اوف بربادي اوف ارجو يوم بكجرتني ولا التن والله دوغان سنينجر ابو ما توف برباده سنيغري اني اما يوم بدي جراد يوم كران نركا بدي جراتي او ما في تسغبا يا داكم يا كيس اكن جرولالي يا دسنا كيسا بايتي او برباده اچو سنيغري نمي اكنا مو يروهندا والله دوغان سنينجر ابا نمي بربادي وفرقو قبسني قالي وبربادني وفرقو قبدني ويروكي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وني ما تدري سينكوي أنا دقر قرين من فتيان بك لازم بو قبدي ويلبويه اوه مالك بدا جرو كيسن كيستي فريندين كيسن يرو ديمي فريندين نفسني غالي هاتي كيسن يو ديم تمو هاتي كيسن سنين نفتسني غالي وني أنا سني همو بربادو جرينيا كيسن كيستي وني أك إبدا إسن قبو يو جرات هر يو إسن وبوليتي كيسن نغمتشيسني وبوليتي كيسن ترو وبوليسا كيسن نغمتشيس هذا كيسن نغمتشيس أبا كيسن نغمتشيس لا أبدا لا أكر دو أجتشون نما ديبي أمتي بار سنغالي يوم اللي نما سن أرغتني غمتشيس هندن ديتن سنغالي فريندين ديمنا فريندين دفا سنغالي إيري ديمنا إيرا دفا سنغالي وني سنغالو باب سايبني ديمنا سايبني لني دفا هاتي كيسن ديمنا هاتي كي دفتو even obbolesi ke demnan obbolesi kesin of ya yo isin jiraate obbolesa sifidisa yo abban ke jiraate obbolesa sifid wala nama takka gari jireenyu mamati saadagate jireenya ofi qofa bashannane jiraatu jira Senegal no waye mare yene utakam jirta urjige isin jireenya keessan qofan jiraatin aka jireenya maatii keessan istiraaddak yero friendi qofa wallaltan asbaatani yarme ansiyaane harme ko inchaina mali yarmen keessan jaalalle keessan walqita jaalalle keessan deemnan jaalalle keessan tufa Senegal garumo yo isin no jaalallen yo deeme hippu kan jettan taatani wallahi dudu gongortani jirtan kotu dikala hijinat shinanti dikala ne uci kotu dikala bangali kotu rajala bay ta bangali dubayin kesati sigangalchu leta morada gime digis ani agenda kesan juru sigale annama kabajamtuda nama kabajaki ege jiratu sini debi asirati lachun danda usini garisan warra agenda andem warra sammu kesan degam warra sammu kesan hada fabba kesan bakka jiranu ranfattan sigal isin jaccu warra agenda jala fiku sigale mi hada fabban ke malo jata jirani biya gargara jirta qoda tiktok irra talala sajurt qoda tiktok irra talala ajurt
gargaaraa jirta gargaaraan jirtu yeroo jaalallee keetiin wallaltuuf yeroo dalagaa dhabdeef yeroo rakkattee maatii kee yaadatta wiyyaar meeqa deessee yeroo idni qaqqabfaa gariin akkasitti yaadata idni ga'ee miti harme ayyaanni waggaa gahee jettanii asii garaa nu balleessitan warra haadhaaf abbaan qabne irratti mee maaltu si kolfisiise bada diqaaltetti wani naasaa jiru qubna garee lawuci wuci kasisa wuci uta neuci nama walitti kolfaa deemus akkasitti xaragaa deema isinin xaraga faayidaa takka naan qabdan takka wanni kolfisiisu dubbataan jiru asii galee dhugaan isinin jedhama jiruu keessan keessatti jaalallee dhabdan jaarsa dhabdanillee maatii keessa yoo dhabdan maatii keessan deebitaniin arkitan isin galee ammoo yeroo hunda gaddanamaa warri gaddanamaa barbaaddan gaddanamaa irraa dhaabbadha dhugaa rabbii isinin jedhaan am serious anama of fakkaadheetiin jiraadha of ta'eetiin jiraadha asii galee isin qoosuu maltan ምክንያቱም haadhaaf abbaan keessan jiruudhaan jiranii hin qoostanii asirraa hin dannastanii hin utaaltanii hin nyaattanii hin dhugdanii yaanni takka isinitti dhaga'ama caaliyyee akkam jirta bareedduu koo wanni takka isinitti dhaga'ama ምክንያቱም nyaataartanii dhugaartanii social life this is the life jiraataa jirtan maaltu isinitti dhaga'ama wanti takka sammuu keessan diigamu hedduu gammachuu qabdan isin galee kanaafu yeroo hunda jechuudha karaallee nu nammeessina achitti deemaatii haadhaaf abbaa keessan gargaarradhaa barbaada isin galee haati koo saa 24 ati guyyaatti jechuudha haadhaaf abbaa keetiin guyyaatti haadha keetiin guyyaatti biyaas reenjaa ani kumaatamaa olin haasaa ani gizee haati kiyya lubbuudhaan jirtu akka saahibaatti akka waa hundaatti akka bakka waa hundaatti saa 24 viidiyoo koolii ganama kaatee viidiyoo kool galgala kaatee viidiyoo kool si galee sinin yaadatan maal yaadatan namuu haa walladu namuu haa jandaa fidatu asirra sana fiddan isin galee waan akkana gan kumaa mataa keessa dhufu sammuu keessa dhufee beeka mee haquma rabbii wallahi namumti haadha ofiitiin haadha keetiin saa 24 haasoftin jira persentii keessaa nama 10 sinii fuudheen jiraayyee injirtan garuu ajandaa barbaacha nama arrabsa nama qeequu nama zallamuu nama xureessuu nama qoshaashessuudha tokkoffaadha isin galee qoshaashuma gootanii biraa dabdan bakka isina qoshashtanii jirtan namni sun kufee jira bakka sababa keessanii kufee jira isin galee gammachuun keessan kana ani jiru kiyya keessatti wanni isin gorsu yoo jiraate umri keessanitti isin taphatira lubbuudhaan atu haati keessan jirtu deemaa heerumaa dhalaa ilmoo argadha ana nan laalina ani laal dhalee heerumee dahee hiikamee galee bahee I don't care about wanta karatti fakkaatu si galee kan keemmoo haati kee lubbuudhaan jirti si gammad yeroo heerumtu dugda si hiitee si heerumsiisti si galee sargiidhaan ta'uu baatus si gammad si galee wanni ati beekuu qabdu haadha jechuun waa hundatti si gammad si galee asirraa filitariidhaan of sossobuu dhiistee asirraa wallahi filitariidhaan of sossobna nuti warri dubartoota filitariidhaan of sossobuu dhiistanii deemtanii harmeetiyya maa sarto ballaan ta'een laazima tujjaara ta'uu qaba jaarsi kee deem banaasin gastiinatti nargatin tish tokkoon keessanatti nargatina waanya ani ajandaa biraa keessan jiru si galee gorsan isinii kennaa jira waan hin qaburra si galte sheenaan kee jechuudha laazalaalam gubataa teessa adada haadha nama argitee adada haati namaa ilmoo si gizee ilmoo fiddee gammaddu sana wayyaa rabbiitiyyaa diqaalaan kun maaliif arraba na jalatti baasa warri moodetara qabu maaliif na jala taa'aa jiranii maal na jala teessan warra kolfuuf warra arraba baasu xurruk as jala naa baasa bilookiidhaan naa gaggeessa si galee dhugaan isiniin jedhama isini gammaddi isini utaalti ilmoon kiyya dhalte ilmoon kiyya deette
ilmoon kiyya jaarsa si wajjin mana kiyya dhufuuf jettees ni gamman. Isin kadhatti faa kottuu cinnaatti shinanchi diqaala. Uteesh uti kasisir uti diqaala. Haati si bakka jirtu hin beektu wal. Bakki haati fi abbaan jiran hin beektu wal. Gadheen akkana si gale. Maaliif ati hadda yoo haadha kee hin gammachiisin gisee duute sadaqaa kennite gammachiisuun maal sii godha? Anjiru kiyya keessatti wanni haadha kiyyatti balleesse yoo jiraate heerumee ilmoo agarsiisuu baachuu kun na guba akka ibiddaan na balbala omaa gochuu hin danda'u. Gubataadhuman zalaalam jiraadha sii galee. Ati yoo heerumtuu naan hin jedhina anaan hin morkatina. Annaman agarsiisus hin qabu heerume dhiisee dhalee dhaabbadhee hafee sii galee namni yaani sin injiramni namni ani gammachiisuun hin jiru sinin jechuu barbaadeeti. Namni ana gammadu hin jiru sii galee yoo saayibban kiyya meebi warri na jaallatan obboleessa kiyya akkas sini galee garuu ibidda taatan ibidda laazalaalam ibidda akka nama azaaba keessa galeetti gubattanii onneen keessan sini galee yoo kana baachuu yoo kana gochuu baattanis angorsan sini kennaa jira kelmoo namaa tokkatti nuti har'a bashannanaan amma nan zannaxaa nan bashannanaa ni nyaadhaa ni dhugaa saahibaa wajjin ni deemaa sii galee ana nan laalina anaan hin morkan ati yoo bada dullatti naan jechuu dandeessan sii galee akkas jechuun qabdan maali jireenya keessan hin jiraadhu ati sini galee jireenya keessan jiraattan haati keessan gaafa as addunyaa irraa dhabamtee duute atu way yaa rabbi ilmoo naa fidime yaa rabbi fatii ilmoo naa fidi fatuyye ilmoo naa fidi atu jettuu duute armeen kee amma na guba monangu amma chillabaa idhalal I don't care about ala ilmo ala jaarsa sii galee as keessan keewwanneen ምክንያቱም በቃ namni guggutiidhaan barbaadu sun namni ilmoo kiyya arguu barbaadu sun deeme eenyuuf jecha gammachiisa jedheetiin sii galee an akka fedhetti jiraadha. Isin immoo akka fedhetti jiraatina hin zalzaallaan ta'ina sii galee laa zalaalam isin gub bakka deemtanillee isin gub teettan isin gub raftan isin gub injiraanuma jira maatii isaa kan yaadatu. Ani uga sinin jedhaana ani amma armeen kiyya akka duutetti ilaalu akka jiruudhaan jirtutti ilaala yeroo namni haadha kiyyaan na arrabsu akka isin addunyaarra jirtutti na angabagabee ibidda gubaa natti ta'u maaliif akka ta'e ni beektanii akka ibiddaatti maaliif isin abbaa fedhetti fiduan laa abadan laa akir laa yoom la akir la yoom sii galee wanni fedhe xinkirraa jedhu tiktookiin kee xinkirraa jedhu maali jiraachuu hin dandeettu tiktookiin jiraataan jirru sii galee ana laaltanii bada dullatti naan hin jedhina ati neerumtuun dhaltu naan hin jedhina isin namatti dhaltanii kunooti naa gammadu jettanii viidiyoo koolii agarsiistan yookis qaamaan tigeessitanii gammaddan sii galee kan akkasiitu jira sii galee kanaafu dubartiin takka wanni siin gochuu qabdu umrii sitti taphachuu qabdu inni heerumtii dhalti sii galee jiru fatiyaan jiraachuudha wanni hin jedhina an jireenya qobaan jiraadhaa isin jireenya qobaa jiraattanii sii galee of gammachiisuu qofa hin yaadina wallaahi haati keessan maallaqa isinirraan barbaaddu silkiidhuma bilbila anamma wallaahi azim yoom baree telegiraamii si'am ilaa ammaa jira ida dhaggeeffataatiin mataan kiyya kana na bulbulamaa wala isin galee maam jedheetiin qabadhe yoon isin agarsiise halkani guyyaa naanaa sooti halkani guyyaa daqiiqaatti fajjoo telegiraamiidhaan yoo telegiraamiidhaan jira onlaayinii miseenjara dhufti miyoon miseenjaran jira wallaahi haati kiyya ijoolleedha sii galee waxaatiidhas yoon imoo gale imoo dhufti sii galee wallaahi yoo waatsaappii gale waatsaappii dhufti anaan dubbadhu sii galee yeroo kennitanii haadhaaf abbaa keessanii naasaa
قافة أما معرفين كان دب سجت تكتو أستلتي أتي مال هذا جد أقولتا هذا كيتي مالو جتين عن جت والله إنه ما جاي بابا مالي أنا مركتا أنا يون وأنا يجد أنا الحمد لله رب العالمين ما أنا إتجاري أتو فريندين جدين أتو إيران جدين سيغالي أتو وان جدين تكا ديمي يوتيوبي كو جلتي أجيفت سيغاليسي ديمي تيك توكي كيسا غدا فولو غدا كابوسان سنة جلتي أجيفت سيغالي أماتي يايشو قال تكيتش دوغون غورتي na abarteen beektu takka wii rabbii keessan sodaadha kana naan kennina rabbii keessan si uume na baasee bakka naan kennina giiftii dhuma tokkicha naan kennina bakka hin barbaaduun si galee naan kennin amma dadarbata wallaahi ani warawuranyaal bakka wallaahi ani warawuranyaal rabbii keessan yoo sodaattan natti ergatina natti ergina waan kana shungulliti kan badutti nan badu sigale wanni sini galu qabu jiru keessan karsii keessan qofan guutina haadha keessan illee yaadadha sigale ani waan fedhe la takka jedhe kan biyya ormaatti jiraadhu atu gufuun na rukutin atu ne dhukusatin mustashfaa guddaan na qulaan yoo mataan na dhukkube manuma keessatti fayya kiniina liqimsee takka mustashfaa dhaqeen beeku maaliif eebba qabaka nan abaarreka waan gaarii hojjedheefka si galee waan gaarii yoo hojjette haati kee in hojjetiin in ergin maallaqa kee in ergin maallaqa kee irraa dantaan qabdu sirraa malee sirraa dantaa qabdi bar wallaahi ayyoon maallaqa barbaade si barbaadaa siin jetti mee eenyu akkas siin jedhu obboleessi kee akkasiin hin jedhu si galee obboleettiin kee akkasiin hin jettu ibn bakka abbaallee akkasiin hin jedhu hanga haadhaatti jechuudha si galee kanaafuu jireenya namaa jiraachuu dhiistanii maatii keessan bakka jiranutti bi'aans ani hin beeku ani kan keessan hin beeku kiyyaa akka kiyyatti yoon dubbadhee an guyyaatti qunquuf karaarra deemu maalo ta'ali amaari fasni beetti oromi fasni beetti si galee haati kiyyaa rabbi falleen beetti akkam jedhaatiin deema karaarra si galee dubbisaatiin deemaa jechuudha imma namarraa hin qabuwan imma nama takkarraa si galee maaliif amma isin jiru keessa yoo jiraattan anamma ofattaan laluu dhiisee silaa'e bakka keessan bu'ee yoo naadhaaf abbaa qabaadhe bakka keessan bu'ee jiru namaa ajandaa funaanuu wakabaa bakka maarree fiiguu dhiisee ani haadhaaf abbaa kiyya malee wanti akkanatti mul'atu dhugaan isiniin jedha kanaafuu isin maal gochuu qabdan bakka jirtan laaluu qabdan injiru parsantii keessaa nama 10 sinii baaseen isiniin jedha guyyaatti kan 90 bilbil mana akkasitti beeka si galee deebiin si laadhee gadhee miyuutiin si godhee si galee akkasiin dhageessuuf ani kan hin galeeffataa jechuu malee ajandaadhaaf hin galle maaliifi ati haadha keetii maal hojjettee haadha kee dhagee jetteedhaan jette bakka dirqama waan hin godhe haadha kiyyaa waan hin godhe mara si agarsiisuu qaba adde si agarsiisuun qaba haadha kiyyaa waan hin godhe hunda beeko gaan ani akka kiyyaatti waan haadhaa godhani gaa haadhumaa godhani malee miidiyaa irra gad hin baasan isin galee inna kanaafu wanni si deebiseef maaliifi yaa haadha kiyya nin jaalladha lubbuu kiyyaa ol nin jaalladhaan si galee nin jaalladha ammas ni jirti haati kiyyan duune si galee garuu deebii isin as jalatti namaa barreessitan amma fatiyaan hin bochiidhaafi way akkanadhaan jettee oromoo ati haadha keetii maal jettee goowwa jilaan jiliin ta'ina jireenya keessan jiraadhaa bannaataachu wallaahi sammuu keessan hin deema sammuu namaatiin hin deemina maal hojjettee jirta ana sirra taa'eeti waan haadha kiyyaa dalagee
waan haadha kiyyaa dalagee isiitti fayyadamtee duute san asirran sii tanattanaa jechuudha. Waaw amazing baay'ee bareeda waaw siif tanattanaa kottu. Kanaadhaaf abbaan bakka hin jirre hin beekne yeroo hin beekna bar wal beekna hunduma keenya si galee yeroo idni qaqqabu harmee hayyaanni waggaa gahee deesse way firri wal gaafataa jettanii boossanii nu boochistan kan haadhan qabne sasirraa bu'aa kan qabu sasirraa waca kun amma idni qaqqabaa jira hanga tiktookiin nu jibbisiisutti nu bootan isini galee sanan godina imboyina maaltu simbochise jiruudhaan jirti miti yoo jiruudhaan jiraate gargaarradha yaa maami akkam jirteedha ani anna ajaa'iba wallaahi namoota baay'ee iyyuu ni argaan isin galee namoota baay'ee iyyuu ni argaan amma ajaa'iba si galee ummaa isaatiin nama baatii shanitti bilbilcha ani wallaahi yeroo takka yeroo nama akkasii argu telegiraama seena sii galee telegiraama keessa ummaa kiyya lakkoofsa ummaa kiyya akkasitti barbaadeeti hin dhumatu sii galee inni walii bilbilaa turre sun hin dhumatu namni akkana cakkaanyiidhaadha ha'uzi billee mashixaan rajiim hin jedha sii galee kanaafu deebii ganaa taa'ee asirra sii tanattanee asirra akkana jedhee jireenya kiyya sii tanattan dafaarii dhaban deemi dalagadhu deemiti heerumi dhali haadha kee deemiti ilmoo kee agarsiifadhu sheenaas keessaan baatu yaa borgaafa haadhaaf abbaan kee du'an eenyu abbaa keetii agarsiista deemte ilmoo kee isin meebii si kadhataa duute ta'a adaraa ilmoo naafidii adaraa heerumi laa zalaalam ilaan madaa ta'ee as keessa si jiraatu irra keessi kee hin kolfa keessi kee hin gubata si galee kanaafu jireenya namaa hin jiraatin asini galee ani fatiyaa durii nan seena I'm so sorry happy jettan miti warri faranjii ani deebii namaan laadhu si galee wayye eda live irran jira homa maaltu ta'ee jedha iji ሰላም ነው ማአሪዋ ቪዲዮ ሲላላ አያራ እሺ ቆያ ቪዲዮ ኮሊ ነላሉ ፊ ሳይብ ቲንክ የብየራ ብልብልቴ isinis tiktok kana keessa bultisni gale hiriyaa kiyya wajjin guddanne magaalaa kana keessa waan baay'ee argaa bulee video call naan jette sagalee siin gadi qabaa kuno ammo video إنما الجري من اللي بلتادي أودي أي شيء والله بي Yoomitti waggeessite akkasii
Poolisii koo eessa jirtaadha? Nama narraan buloktu. Encufa. Yaa Ruqee aatillee bulookii godhaa jirtamti poolisiin koo argeen ture si galee inni baay'ee naa bulookaa isa taate hadhaati. Wayyaa rabbii kiyyaa hulattii tadawwulooliin jaala. Jirta. Aysa. እና ፈካዳ ጅራዳ ኦኬ ስኒገሌ አንከነ ጫለ ስኒ ወጅና ሰው እንደንደው ሩቅያኒ ፖሊሲ ወልጀነጀና ጅራም አጠፋዋለሁ። Sono namni marti makkaran nama gargaaree maal qaba?